baranammoo jechuudha. Qorumsa akkasii baay'ata maqaa gooftaatiin. Namni sargiidhaaf qophaa'ee du'a. Sargiidhaaf qopheessee hin du'a yookaan immoo nama ajjeesa. Qorumsa akkasiitu baay'ate. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Arra namoota cidha qopheeffatanii tokko nama ajjeese tokko immoo ofiisaa du'e. Bifuma wal fakkaatan jechuudha. Cidha qopheessamaa irraa ndaa'um inni balaa konkolaataatiin du'e kun immoo cidhumaaf dhaqaa jira jirti. Yeroo darbellee dhageessanitti namoonni hammi suni shaambuu miti iddoo kamidha garuu namoonni baay'inaan du'an namoota shaambuuti. Cidha mucaan isaanii baankii hojjeta. Osoo gara Finfinnee dhufaa jiranii jechuudha. Abbaa fi obboleessi tokko cidhaaf dhufaaru cidha mucaa isaaniitiif gara Finfinneetti qopheeffate. Mucaan isaanii baankii keessa hojjeta. Amma ijoolleen kun lamaanis barreeffamicha iyyuu siniin dubbisa dhugaa waaqa. Magaalaa Finfinnee gara fiigaatti ta'ellee sinittan cidha qopheessaaru ijoolleen sunillee famasoota tiktokariiti beektu baay'een keessan jechuudha. Jaarsummaa isaan ergatanillee ijoolleen suni jaarsummaa adda ta'e wayii jaarsummaa dubartoota baay'ee qobaatti dhiira baay'ee qobaatti bakka jaarsummaan isaa adda akka ta'etti ergame. Cidhaaf qophaa'aa jiru ijoolleen kunis. Nagaa waaqayyo hunduma keessanii kaa baay'atu kabajamtoota hordoftootaa akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyo sinaa eegu sinaa tiksu dhugaa waaqa balaa akkasirraa sinaa oolchu baluma konkolaataan garuu bara namaa inni gara keenya kanaa immoo nama baay'ee fixaara beeyyesus dhugaa waaqa balaa konkolaataa ani hin beeku. Yeroo darbe nama 40 meeqa akka jedhan dhageessanii amma immoo nama 6 lubbuudhaan darbe namni baay'een immoo hospitaala jira. Mee mucaasa cidha kana dhaggeeffadha. Cidhaaf mana ba'ee duuti isaa butatte. Hundee Haayilee hiriyaa durbee kan baay'ee ishee jaallatu Daraartuu Amaanuu kan jedhamtu qaba ture. Daraartuu fi Hundeen jaalalli isaanii roomaantikii yoo ta'u hariiroon jaalala isaanii ajab nama jechisiisa. Adoolessa bara 2016 akkuma waliin barnoota digirii xumurree eebbifamneen Hundee fi Daraartuun walitti dabalaman haadha manaa fi abbaa manaa ta'an. Baatii muraasaa erga waliin gindabarat turanii booda Hundeen maatii Daraartuu araarfachuudhaaf bifa cidhaa fi aadaatiin of qopheessaa ture. Guyyaa 2/7 bara 2017 obbo Haayilee Bantii fi firoonni Hundee maatii Daraartuu kan ta'anii obbo Amaanuu Deessisaa fi firoota isaanii Horroo Guduruutti argamaniin cidhaaf wal beellaman. Hundeen abbaa isaa obbo Haayilee Bantii fi haadha manaa isaa Daraartuu Amaanuu kan of caalaa ishee jaallatu waliin manaa ba'an. Cidhicha hirmaachuuf hiriyoota isaa keessaa ani adda dureen ture. Adda duree tureen of qopheessaa jira ture. Amboo bullee bariitu waliin imaluuf. Balaan konkolaataa Cillimootti uumame kun abbaa isaa fi haadha manaa isaa lubbuudhaan hambisee jira. Hundeen garuu du'aan boqachiise. Guyyaa cidhaa sun boru ture. Maatiin warri Daraartuu obbo Amaanuu Deessisaa fa'aa Horroo Guduruutti cidhaa fi affeerraadhaan nu eegaa jiru. Amma dubbiin faallaa ta'ee guyyaan cidha isaa guyyaa boo'icha isaatiif gadda ta'ee argame. Namni kana barreesse hiriyaa mucaa kanaa fi cidha kanaafillee miinzeedha. Adda duree miinzeedha jechuudha. Argitan ijoolleen kun maatiin isaanii kun hiriyoonni warri bakka cidhaa dhaqan hunduu dhaqaa jiru turan. Akka har'aati kan du'e akka borii cidhadha. Balaa ajaa'ibaa Yesuus waaqayyo isa haa ifatu isiniin jedha. Balaa akka kanaa waa meeqadha dhugaa waaqa. Ijoolleen kun yuunivarsiitiidha akkuma bahaniin mana tokko jiraachuu jalqabanii
yuunivarsiitii tokko ba'an digriidhaan ba'an ijoolleen kun lamaan garuu booda araarfachuu fi maatiitti qophii dhaqaa jiru. Garuu maal godha karaatti mucaan hin boqate. Abbaan hafeera misirroon hafteetti namoonni safaanaa miizee ta'an hafaniiru inni garuu hin jiru. Akkam nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo sinaa oolchu balaa akkasii. Egaa gara warra kappiloota warra kanaatti yoon sinni deebi'e immoo isaan kun baay'een keessan beektu dhiyeenya kana baay'ee wal jaallatu baay'isawee garuu waliin fuune qubee qalabati maaliin waadaa maaliin walii galee jedhan beeta kiristaaniitti waadaa walii galanii qubeellaa sakaaniin isoon taane akkasumatti walii galanii qubeellaayyuu yeroo meeqan biteeraaf jedhe garuu haati ishii yoo boqattee mucaa kana lamaan isaaniiyyuu uffata gaddaa uffataniitu kan inni ishee faana gaddaa ture. Baay'ee beekamtii qabu hojii gaggaarii hojjetu nama illee gargaaru beelloftoota nyaachisu. Gadda dhiyoo kana jaarsummaa adda ta'e tokko ergani amma cidha godhuudhaaf jechuudha. Beeksifatanii jireenya isaanii itti fufuudhaaf cidha ajaa'ibaa tokko godhan. Dubartoota baay'ee seet shimaagillee jaarsummaa warra dhaqan kan dubartoota kan dhiiraa aadaa keenya miti illee jedhaa ture namoonni baay'een kun aadaa keenya miti jedhaa turanii akkatti qopheessanii konkolaataa baay'ee walitti qabanii erganii akka kanaan ture namni maanni aadaan akkasii dubartiin jaarsummaa dhaqximnaa min jedhaa ture afarsaa turanii afuufaas turanii amma maaltu taaree beellama qabataniiru. Cidha isaaniitiif qophaa'uu fi dubbii achii fixanii warra ishii biraa fixanii maatii warra ishii biraa fixanii asis qophiitti galuudhaaf guyyaa cidha isaanii qopheessuuf baay'isanii cidha qopheeffachuudhaaf akkas godhaniiru. Garuu yeroo darbee jechuudha. Yeroo darbee manaa bahanii osuma deemanii inni jechuudha inni konkolaachisaa hin konkolaachisaa gara naannoo fiigaatti jedhan. Fiigaa jechuun karaa goorootti. Bakka sanatti nama rukutee namichi kun abbaa manaa shi kun hiriyaan shi kun nama rukutee namni sun hin du'e dhiiradha. Namni kun illee abbaa manaadha abbaa ijoolleetti. Namni kun hin hafne hin boqatee jechuudha argitanii. Innaa bakka lubbuu namaa baase waan ta'eef hidhamuun isaa beekamaadha. Baay'ee tokko nama gaddisiisan siniin jedha carraan akkas akkasii qorumsa akkas akkasii maqaa gooftaatiin baay'ee waaqayyo sinaa oolchu balaa akka kanaa baay'ee ulfaataadha. As keessatti immoo namni keenya silaa nama wal caalchisa mitire namni keenya nama wal caalchisa nama beekamtii qabuu fi nama beekamtii hin qabnee fi lubbuunsaa wal qixamti nama keenya biratti. Namni beekamtii qabu lubbuunsaa pilaasiidha dabalata wayii qaba. Namni beekamtii hin qabne immoo lubbuunsaa hir'ataadha. Namummaan isaa hir'ataadha. Jara jala deemanii maal godhu nama du'e sanaaf illee hin gaddanii maas hin jedhanii bakka humaa miti jedhu inni kaan immoo waaqni gara keessan haa goruufaa jedhu. Waaqni gara keessan goree bilisaan isin haa baasuufaa jedhu. Laal maaliyyuu yoo ta'e namni sun yoo beekamu baatis abbaa ijoolleeti nama du'e sanallee maatiin isaa hin miidhamu irraa du'e dabalataan lubbuutu ba'e namni kun immoo jira lubbuutu harkatti bahe malee jira bakka laal garuu isaan eenyuuf yaadanii jara kanaaf yaadanii warra cidha godhachuudhaaf qophaa'an kanaaf yaadanii akkaataa isaan itti koomantii barreessa maqaa gooftaatiin kun cubbuudha bar cubbuu ofitti fudhachuudha. Dhugaa ilaalanii gara dhugaa dubbachuudha malee erga namni sun du'e nama sanaa gadduudha. Namni sun hin du'e miti maatii isaa dhiisee ijoollee isaa dhiisee bakka hin du'e miti isaa gadduudha. Inni kunillee irra keessa jira haa ta'u garuu innis itti ergaadha malee innis jaallatee akkasiin goone namni jaallatee yookaan barbaade nama hin ajjeesu. Innillee rakkoo keessa galeera. Garuu caalmaatti kan miidhame isa du'edha. Isa du'etu miidhame. Namni keenya garuu nama beekuuf boo'a. Nama beekuuf dhugaa dubbatas.
nama irra caala fammaseef dhugaa dubbatas. Abeet ummata keenya biratti waan isin rakkisin, ummata keenya biratti waan isin dhaabin, ummata keenya biratti abeet yaa ummata kana. Na kanatu jira siniin jedha maalumaaf waaqayyo sinaa eegu sinaa tiksu dhugaan siniin jedha balaa tasaarraa sinaa eegu.